Sena kalau terkabso umat Oromo kadidda gabruma kan General Wako didda gabruma yero durati ompir kawe jebuli ukasa duraka bane sena baba yero sani irrakase tartiban nof diesani barun galatoma ta lammaffaa tandura irratti aanee kan dhufe falmattoonni dhoomber gurmuu waraana isaaniitiif naannoo falmaa isaanii yeroo gabaabaa keessatti babal'isuudhaan gammoojjii baalee guutuu qabatanii baldaa harannaa seenaa bara 1963 keessa loloota gurguddaa ta'an keessaa hanga gabaabaa tokko lola baqqalaa araguu bulchaa aanaa daabbaa kan ture humna gaallaa kana barbadeessee aangoo dabalataatii fi bulchiinsa konyaa dodolaa ta'uu Haayila Sillaasee irraa baallamaa fi waadaa argatee baddaa harannaa lansabu hangeetuu bulluq haraborsoo fi naannoolee hunda keessatti weerara banuu isaati waraanni inni filatee walitti guuree baheenii humni isaatiif innillee gootuuwwan qabsoo bilisummaatiif gadi bayan kanneen akka Kadiir Waaqoo Shaakkeetiin harannaa jedhamtu tana Kadiirii jedhamtu ana jedhaa irratti geerraraa baqqalaa raguutii fi warroota isa wajjin deemanillee bakka itti doomsanii hambisan bara 1963 haranna baddaa daggalaa shantamni gaallaan baasumaa baqqalaa jedhee gabroonfataan duula lammataa gamtaan yeroo saniif humni waraana nafxanyoota geggeessan itti hoonga'ee dhumaatii gootuuwwan dirree lolaa irratti isaan irratti raawwataniif humaa sambayachuuf jecha magaalaa Masnoo keessatti ummata meeshaa maleeyyii walitti qabee nama 100 oliin lakkaayyamu kan itti fixe lola falmattoonni gama kutaa Sidaamoo Aliyyee Gabaabaatii fi Roobaa Hasan fa'aan durfaman godhaa turan lola konyaa waabee Huseen Bunee Muhammad Bunee Abdullahi Badhaasoo kanneen hin durfamu naannoo Girgir keessatti deemaa ture biyya Sumaalee seenuun gargaarsa meeshaa waraanaa yeroo lammataatiif humni keenya kan konyaa waabee keessarraa bobba'ee qawwee dhoomber 300 ta'u ajaja humna maammee harkaa Aliyyee harkaa Abdullahi Badhaasoo Sawweenaa Sheek Abdallaa Habiibee ismi abbaa washaatii fi namoonni biroo hedduun ajajoonni waraanaa keessa jiran falmaa finiinsuudhaaf fidan naannoo konyaa daandoo irraa akkasuma gargaarsa meeshaa waraanaa yeroo lammataatiif kan biyya ittiin seensisan Koloneel Abdullahi Magan ittiin ajajaa waliigalaa Koloneel Alii Cirrii Adam Koloneel Adam Jiloo Weeboo Koloneel Muhammad Rubee Koloneel Kadiir Shaakee Waaqoo Shaakee Koloneel Muhammad Baladee Robdeetii fi Koloneel Abdullahi Usmaan Guutuu hoogganoonni sadarkaa gadaanoo hedduun keessatti kan argaman waraana gurmuu guddaa fuudhanii biyya ittiin seenan eela agamsaa malkaa annaa yeroo lammataatiif lola waraana gabroonfattoota Habashaatiin dhumaatii guddaa irratti raawwatame keessarraa hiilaa sambayachuudhaaf jecha ganda siidaa goobanaa seenuudhaan manguddootaa fi dubartii hedduun keessatti argaman Elemaa Baqqoolaa, Elemaa Roobaa, Baatii Shullee, Muhammad Suudoo Galmaa, Huseen
حسن ويبو بودا ديدا كثير ماني عثمان جلما عبد الله بقولاتي في تبرتي دائما أفضل مثال ديستان فكتو كتي قبرون فت قرآن قبرون فتوتا اتفيت لولا مقالا جارا كيساتي فالمتون سبا قرآن دينا كتساني وتقول لولا سنكان إرلت وريق من كيسا موسى كبير علي عبدو نقاشو حسين جمع ألو إسلو محمد آدم إسلو نموت بسدي وجه فكت وريق من يوتو نموت كندين فالمتون مقالا أكا بيانين قبرون فتون كم نمتا أكا ريفا كان فولانين الأول ودان إدو إساني كان سرين يتيوتو لولا بيكا كارا دوبي غارا بايو إرا ويانا مبوتو ديماتو ورانا نفتنيوتا لما نبتو كوشنتا مفرقو أجيساني فالمتون سباكم نقوم بالإرا حسين محمد هارون شيخ عمر يفي فالمتون نبرو نبسا وريقمان لولا سوينا كان أكا ملكا رقعتي في ملكا الناتي سيدا أمتنا نو كنيا وابي جوسن كيستي قلماي ألوتا فسودا برسانا نقاي لولوتا كنن فكاتا هدو geggeessuun injifannoo walirraan galmeessanii dhoofee waggaa isaatti muratee 1964 injifannoon simate. Yeroo marsaa sadaffaa gargaarsa meeshaa waraanaa barbaadu gama biyya Sumaalee nama 300 Muhammad Fuleetiin hoogganamu isaa waliin hoogganeen hedduun kan keessa jiran Konyaa Qeqqeerratti yoo seenan namni 450 Waaqoo Lobootii fi Ahmad Waaqoo Gadaati kan turfamu Konyaa Waabee seena. Konyaa Dalloo seena. Humni waraana falmattoota Doomber akka biyya seeneen Konyaa Waabee bulchitoota manguddoo ummataatii fi ajajoota waraanaa walgahii guddaa gaara boonii gubbatti godhatanii ajajoota waraanaa waliigalaa Muhammad Bulee jalatti filatuun bulchiinsa ummataa waraanaatii fi ummataa dabalatee Hussein Bulee Daraaraa Ismi Abbaa Washaa Muhammad Odaa Sheekh Muhammad Fatoo Aliyyi Gurti Muhammad Hubbee Abdusabuur Aliyyiitii fi namoonni hedduun biroo kan keessatti argaman bulchiinsa ummataa filatan. Haala yeroo san naannoolee adda addaa keessatti ajajoota waraanaa kan kaayan keessaa naannoo Sawweenaa Koloneel Abdallaa Badhaasoo, naannoo magaalaa Qeqqeen Fooqaa fi Kajawa Koloneel Aliyyi Jaltuu, naannoo Dooyaa Gaara Re'ee Sheekh Adam Isloo, naannoo Dirree Sheekh Huseen Koloneel Usmaan Imaama, naannoo Gaara Kubbaayyooti Koloneel Aliyyi Gannoo, naannoo Beeltuu Qulqulluu Aliyyi Badhaasoo, naannoo Harree Koloneel Muhammad Harqaa, naannoo Addacha Balchaa Hadhaawaa Gaara Galbii Koloneel Taahir Daadhii, naannoo Odaa Roobaa Laga Dileq Khalid Muhammadootiif haala kanaa fi kan kana fakkaatuun filatanii falmaa roorroo diinaatiif uf qopheessanii ka'an. Mootummaan gabroonfattoota xayyaara Ingilizii irraa yeroo duraatiif argateen bara 1964 baatii 5ffaa keessa dirree falmattoonni bilisoomsanii dhuunfaa fi to'annoo ofii jala galchanii qaban keessatti loon ganama bakka hundarraa dacha'ee Wari deebi'ee ciisu naannoo magaalaa Bidiree, Koborso, Karjuun, Kaarraa, Rattoo, Biddiimoo fi Abbaa Sirbaa bakka jedhamu irratti boombii fi rasaasa roobsuudhaan beelladaalee kumoota qurxii hedduun lakkaawwamanii fi maatii fi daa'imman hedduu lubbuu obbaasan. Lola xayyaaraa kan jalqabaa ta'uu wajjin ummata dubartii fi daa'imman ganda keessaa qofa osoo hin taane loltoonni waraanaatu xayyaaraan haala kanaan nudhaa jedhanii shakkiin isaan keessa kan hin jirre ta'uu wajjin ummanni akka musiibaa yookaan balaan samii irraatti buute tokkotti afaffaaja'uudhaan qur'aana amantii qabatee jala qabuudhaan rabbiin ofirraa itti kadhatu tokko keessa ture. Gocha shuukaneessaa gabroonfattoonni xayyaaraan dheeruusan ummataa fi beelladaalee kanneen irratti raawwatan namoonni gocha san keessa jiranii fi hambaan loltuu Doomber kan hadha lubbuudhaan jiran seenaa sana yoo himan birbanyuudhaan yaadatu. Xayyaarri lolaa kun lakkoofsaan afur kan ta'u guyyaa tokko keessatti yeroo 3 walirra deddeebi'uudhaan yoo haalli hamaan irratti
jiraate ammoo cabsaadhaan deebi'ee yeroo 4-5 kan dhufu baatii 3 oliif dhaabbattummaadhaan osoo addaan hin citin dirree loltoonni bilisummaadhaan harkaa qaban tumaa ture. Tarkaanfii humni qilleensaa baatii 3 oliif deemaa ture kanaan humni gabroonfattoota Habashaa keessattuu dirreen humna falmattoota dhuunfir bilisoomsanii to'annoo ofii jalaa qaban harka keessa galfatan irraa deebisee baasuun hafnaan kan humni gabroonfattoota ofirraa ittisuu itti hin danda'in hundatu ture. Hanga tokko haalli teessoo lafaatii fi diidaa hammeenni humna qilleensaatiif mijataa ta'uu wajjin humna falmattoota kutaa Sidaamuu keessaa lolaa turanirraa naannoo Fiidduu dirree Liiban giddii lolaatii fi naannolee sana fakkaataa qubsuma isaanii irraa falmattoota buqqisuudhaan gaala kuma kutii hedduun lakkaayamuu fi loon akkasuma daa'immanii fi dubartiilee hojiilee jedhanii magaalaa Nageellee Booranaa qubsuma mana kutaa Arfaffaa keessatti galchuudhaan daa'immanii fi dubartii saddeet irratti akka injifannootti geeddaraa turan. Injifannoo falmattoonni Dhuunfir bara 1964 keessa galmeessan keessaa hangi tokko Oromoota gosa Booranaa namoota 400 ol ta'an yeroo gabaabaa tokkotti to'annaa gabroonfattoota Habashaa jalaa bahanii falmattoonni falmattoota Dhuunfiritti makamuudhaan gargaarsa meeshaa waraanaatii fi leenjii waraanaa fudhachuuf gama biyya ollaa Somaaliyaatti deemuu isaaniiti. Oromoota kuma 2 ol ta'an dirree bilisoomtee fi diina jalaa walitti qabuudhaan qabsoo bilisummaa irraa qooda fudhachiisuudhaaf gama biyya ollaa Somaaliyaatti kan ergamanis bara kana keessa turan. Falmattoota Dhuunfir konyaa waabee keessa jiran. Sochii diinaa kan humna qilleensaa akka konyaa dandoo sanitti dhaabbattummaadhaan yeroo hunda irratti deemuu baatullee haalli humna waraana miilaa bifuma wal fakkaataadhaan dirree hunda keessatti faca'e lola guddaa kan deemsisaa turan yoo ta'u falmattoonni sabaa garuu humna waraana gabroonfattoota magaalaa fi qubsuma moonaa waraanaa keessaa bahuu isa kutanii bobbaa waraana falmattoota Baddaa Baalee hanga naannoo Dalloo Sabroo Gaasara Golojja magaalaa Jaarraatii fi naannolee kan hunda keessa ga'utti daran babal'atanii deemuudhaan bobbaa Oromoonni bobbaa gabroonfattoota Habashaa jalatti ukkaamamanii jiran hedduu isaanii dardarran hedduu keessaa gadi baasuudhaan akka falmaa biyya abbaa biyyummaa isaanii irraa qooda fudhatanii fi meeshaa waraanaatiif barumsa waraanaa fudhatan gama biyya ollaa Somaaliyaatti wal duraa duubaan dhibbootaan kan lakkaawwaman gaggeessaa turan. Humni falmattoota Dhuunfir lakkoofsa 2 ol ta'an gargaarsa meeshaa waraanaa akaakuu garaagaraa qabatanii humna falmattoota biyya keessaatiif jiraniifillee rasaasa fe'aa gaalaa dhibbaan lakkaayyamu qabatanii yeroo duraatiif miilaatiif farra namaa kan miilaatiif konkolaataa yeroo duraatiif qabatanii akkasuma meeshaalee matireeyyisoota garaagaraa ajajaa waliigalaa Abdullaahii Usmaan Tuujuu wajjin koloneeran wajjin kan akka Muhammad Ruumee, Muhammad Baladee Roobdee, Balayyuu, Adam Jiloo, Muhammad Ruumee, Ali Gargaroo, Abdullah Ibrahimii fi Umar Sunnoo keessatti argaman. Ajajoonni humna guddaa hedduun keessa jiran gama biyyaa kan seenanillee bara kana keessatti. Mootummaan gabroonfattoota Habashaa humna isaa kutaa waraanaa Arfaffaa kan akaakuu humna namaatii fi meeshaa waraanaatii akkasuma gurmuu namaatiin illee akka jabaa guddisuudhaaf jabeessuun humna Aqlaay Toor Safar jedhu magaalaa Gorbaa oofisa kallattiidhaan Haile Sillaaseedhaan guyyaa irraa to'atamu kan Jeneraal Jaagamaa Keellootiin durfamuu fi jeneraalonni biroollee hedduun jalatti argaman akkasuma ajajaa kutaa waraanaa Koloneel Daffaraa nama jedhamu kan durfamuu fi koloneeronni hedduun kan akka Koloneel Geellee, Koloneel Abdusalaam, Koloneel Gassisaa fi kanneen biroo keessatti argaman ijaaruudhaan akka humni falmattoota biyya ollaa Somaaliyaa irraa ka'u kun biyya keessa hin seenne daangaa hidhuudhaan uummataan adda kutanii falmattoota biyya keessa jiran dadhabsiisanii barbadeessuuf yookaan ammoo harka kennachiisuudhaaf kan jedhu sagantaa weeraraa guutuu biyyaa keessatti bara kana keessa. Lolli seena qabeessi keessattuu hambaa falmattoota Dhuunfir sammuu keessatti galmaa'ee yoomuu hin dagatamne laga malkaa dhaddachaa yookaan qoraalle bakka jedhamutti irratti humna falmattoota Dhuunfir nama 2,000 ol ta'an
baatii tokko olii miilaan deemanii biyya seenan waraanni gabroonfattoota qorannoo gahaa irratti godhuudhaan yeroo maayitiif loltuu falmattoota laga waabee kana keessatti barbadeessee injifannoodhaan gara geerraraa galuuf gurmuu waraanaa birgeedii tokko kutaa waraanaa arfaffaa magaalaa Nageellee Booranaa irraa kaasee gurmuu waraanaa Cibirraa lamaa ta'u Ugaadeen Ambassaa kan jedhamu Baarree fi naannoo san irraa kaasee gurmuu waraanaa Cibirraa tokko kan ta'u ittisa daangaa kan ture Dooloo fi naannoo san irraa kaasee walumaa galatti gurmuu waraanaa akaakuu meeshaatii fi namaatiin illee akka jabaatti hidhatee jiru 4,500 hanga 5,000 herregamu. Ween harkaa argachaa kana hati falmattoonni amna baasii tokkootii oliif deemsa miilaatiin daata kaayanii sochii irra jiran kunneen yeroo isaan markaa lagaa kana keessatti gadi bu'an kallattii arfan irraa rasaasa ibiddaatti roobsa. Gootuuwwan kaayyoo jaalala sabaatii fi biyya isaanii keessatti isaanii guutamtee jirtu kunneen garuu akka gabroonfattoonni Habashaa yaadan sanatti dadhabbii fi amnaan daatan kaayanii qabeenya meeshaa waraanaa isaanii facaasanii gabroonfattoota Habashaa waraana kana jalatti kan jilbeeffatan osoo hin taane akka leenca madaa'ee onneen isaanii guutamee LLP fi geerrafsaan laga ween walitti qillisiisaa oola. Lola ween sa'a lamaa ol dabre kana lola waggaa lamaan dura dabre kana keessatti gabroonfattootaa fi humna falmattootaa jidduutti takkaayyuu ta'ee hin argamin saanchaa fi billawaa wal seenanii madhumaan waraana nafxanyootaa qilleensa gubbatti harcaasaa oola. Lola sa'aa 6 walakkaa oliif ta'u wal irraa osoo hin citin deemaa ture kanaan waraanni gabroonfattoota Habashaa reeffa isaanii fi madoollee facaasee laga ween keessatti gara ajaja diiguudhaan karaa miilli isa baasetti yoo baqatu falmattoonni sabaa humna dhoomban irraa gootuwwan yoomiyyuu seenaa isaanii ta'ee hin hafne kan hin dagatan kaayuudhaan gabroonfattoota Habashaa osoo hin jaalatin dirqamaan jabrummaa ilmaan Oromoo akka sammuu isaanii keessatti galmaa'ee hafe kan godhuudhaan kan wareegaman ajajaa humna falmattoota kanaa kan waliigalaa sanyii leencaa Abdullaahi Usmaan guutuu dabalatee Oromoota gosa Oromoo biratti akkasuma gabroonfattoota Habashaa keessatti haala qooda bilisummaaf godhamu gocha guddaa taphataa kan ture jaalatamaa fi kabajamaa kan ture Koloneel Alii Galgalootii fi Hussein Boluu Aagaa Abdii Jiloo Diida Lagaa Hundee Gadaa Jaarraatii fi fakkaattota isaanii kanneen seenaan hin tuune galmeessanii dabran nama 17 walumaa gala nama 25 bakka sanitti yoo wareegamu gootuuwwan dirree falmaa kana dhuunfatanii qabeenya isaanii fi boojuu diinarraa walitti qabatanii bilisummaadhaan lafa keessaa bayan. Humni gabroonfattoota Cibirraa tokko kan leenjii mootummaa Israa'el qabu hidhattoota Nacci Labaas jedhamanii beekaman qabatee goda halloo qulqulluu fi haadhaa jooroo bakka jedhamutti Cibirraan guutuun bakka lolaaf baheen falmattoota humna dhoombriin barbadaa'ee akka hin jirre kan ta'e illee bara kana. Kekabaru pusat ketua aja dan satu aja dan jido dua kini satu tak berjudo kuna diterak tu namanya percaya tanpa diberi hidup terlalu maju kita itu banyak senaya jadi piku maka demi namni waga ya jadi sirayam kiri bagus maka sirayam kiri
nuti dhaloonni keenya ta'u nuti gaafa dhalli Oromoo taanee dhalan achiin booda amantaa biraas kan filan achiin booda siyaasa biraas kan filan dhalooti waliin nu jirti warri dhaloota walitti nu jirtu kun yaadaan gargar baanee akka hamaatti wallaalaa ture amma sun dhiphataa dhufe garaan keenya walii gadhiisii walitti xaraarannee jirra kanaaf jaarroliin kun yaada kanarratti waa hojjetanii nuun akka waliin qulqulleessan isin jenna galatooma. Ele mau kita bisa berubah.